أم أنا في جاري اللي ترى لك أبي أنقا خدو أبي ريتي أنا الدبا يعني قافدو يتين جدي شانتا فوتين الدبا amma arafate intalon takka beta sitti mucayyo kicha qabatte midhaan maallaqa kadhatte gabboyetani qarshii kudhanaa takka kenneef beta arabni guutuu narra garagareetuma akkamitti kennaaf ta'e hin beeku hinaaffaa ta'e keenya immoo hudduu beeratenya waraabee gadhiisa tarma miskina shokoree amma daa'ima kichaa qabatee teessisanaa hinaafannu anaafatiin kun anaafatii wal fuunu akkanaaf taa'amite akkana abbaa qabeenyaa ta'e naa gartee dara manatti heerumuuti himta amma sitti heerumannaarris murteessi rakkoo miti gaafa arsii wal lomtee yette dhachii gafuutee inshaan lama ga'udduuna keetta ani nante masilaa kutaa biraatitti ni heeruma urguma dheengadda gaafa jimma mee haadha faate amma ijoolleen amarraa yaadu seeraggataa turte amma takka seeraggatee beekan amma gaafa walloo namicha ijaazaadhaaf taaptaafiif waamattee yette fuute namittiin barbaree hudduqicheefi ka jimmaati moo ka arsiiti ka jaartii tume tokko naante miidiyaa irra fide arsiif jima wallallaa orga saniyyuu ani na keessaa baate jaalalli gara kutaa biraa jaaladhee jiru wallaahi ummanni oromoo kun donkooroo bar arsiidhasa wallahi haadha faate dhaggeeffadhu yoo arsummaa taate laamma fakkeenyaaf faayyeen arsii wantiyyaan arsii mollaayiti arsii eenyuun arsii mollaayiti arsii miti kalli wali maa namti miidiyaan irratti amma yaani fakkeenyan baanaa barani osoo akka namni akka yerummaatti nuti arsii jedha bar mollaayiti arsii miti amaar arsii keessa guddatti jechuun gaa arsiin gadi guddaan gaa maaruma dura maaloo egaa jechuun wachuma lakkaawwama gaa maala gootarree nama sinii mati tokko mollaayiti maaltu arsii godhe mollaachaa maaltu arsii godhe si jammir kanaafu jechuudhaan akka nama tokkootitti dhugaa wallolle barsi wallolle gaalolli gaa lola beetta maa nama nu asheeka wayin waraarsere osoo diina ta'e ittiin waraaramnu nuti laadaalele amaara ammaa sirrata dhageeffadhu keef wanna wayitit nu araarsee ka jet saadaata dhiiga miskiina haga nyaatanii foon haga coratanii lafee haga coratanii deemtanii araaramtan no dhiigi bu'e tokko mee ammaa dhafaate akka kattaate mana namni du'e jiraama fakkeenyaaf habiibi biras mara namni waltu men jedhu tokko wajjigaa kan isin akkasitti caftanii uleen akkas gootan sun ka hiddi hudduu ciccite sun kan akkasitti guyyaa dhabbii kanarra qorra kanarra gabbaaftanii sha'iira re'ee afaanii guuraa turtan sun yoo amma hin miidhamini waggaa tana osoo gombifamee jedhe eenyu maal dhibbeettan dhibeen wanni tokko saasanii ta'amee saasanii lubbuun bahuu dhabuu dandeetti. Osoo waggaa tana lubbuun isaa darbite waan takka ta'e eenyu quba qaba ka arsii eenyu quba qaba ka jimmaa eenyu quba qaba ka walloo eenyu quba qaba. bara kana rakkoon jiru maal beekta gaafa san mee haadha faate waan akkasitim gaafa san rakkoon jiru maal beekta dhiifama naa godhiiti silaa erga dubbanne jechuu sila hayyoota nuti qabna jennee sheekoolee nuti qabna jennee qeesii qabna jennutu gaafa san afaan micciire tokko amma keessattuu amma diyaaspooraan tuffaan amma jechuudha baay'ina jira diyaaspoora baale miti waraqaa nagaatu qabdu sila waraqaa mana kiraatti hin qabattullee qabaatte bareeda ture gayyaateeti akka waan ijoolleen suudii kun kalaas matareyyesii qabu tokko godhatan beekta akkas godha akkana godha namuu miira keessa gale nafsii ubi nafsiidhan mataa wali mataan hin jiru waan ta'eef ati amma haadhi faate arsii caalaa obboleeyya kan kee jaalatte siigalaa miti achi booda immoo ganda irra dhalate san jaalatte ganda si taa'amsan itti aansee immoo arsii guutu walloo wallaahi rabbi Woma akka itti ummata walloo kana jaaladhu hin beeku rabbii yakadhe salphaa kanan jaaladhu garuu guyyaa san irraa achi ilaaleetumaan coraantuun asin nagalte maalan dhugaan dubbadha achi ka'ee dhufnee jimma geenne jimmaa farsii ta jimmaa farsii geenne ta walloo sun ta as nageette tun asirra ganna deebite oromoma waan jedhamtu tana akka isiin bineensa taatetti akka isiin waliifuu hin tolletti amanee jechuudha.
طيب هذا فاتك قام فكنا كهولو سنة نمون تصرف فاتشي سرقة بچو مالي أرسي ولو ولو وچو والفت وچو أما كجيمة كمالي سنا مشي كله راس إنجرو مسون كأنه ولا كبيت ما كهولادي تتكوشي جب بولكو ده yeroo كم كان هذا كم سنة jalqabaatti deemtee fuudhamaa jabir waan jalqabatti gale fuutee fi iddiini waa yeroo jalqabaatti kagaafa harargeetii fi jimmaatii fi kagaafa arsiidhaaf jimmaa aadii hudduun osoo tabalaashaatuutti tama gaafa duraatti tabalaashaa noormaaliidha hudduun ijoollee suudii waan jedhaniif jedhe. Wallahi. Jechuun gaama bar sheekaa keessa bar isa keenya sana malaale isa keenya dhageeffadhamma riyaat kanatti istiraan qabame sheekooleen guyyaan gara 15 moo kana tamira nyaata dhugaa siimane tamira jechuudhaan gaafsan jechuun abbaan qabeenya kun gayyaase kan miskiinaan olii biraa guuranii wallahi kanneen sun amma gumaa nyaata manatti fakkaate yeroo tokko tokko nana haarachu biyya keessa jechuun walloo keessa majlisee dhaqamee achitti garuu bu'aan bu'een jiru rabbi haa galatu garuu wanni galateeffadhoo jiraate ijoollee keenya gamalachuu gaafsan waan san dhaabuu irratti yaalii godhan ijoollee naa galatoomanii garuu sun nama hunda rifachiisa. Sani achi kan akka Harargee maali shawaan. Ammatee ciisaa jira kun ogeemi beellamallee qabate usmeenis jaartii fuudhee nama guddaa ta'e ati yoon guddatta inshaallah. Arafata barane ga Oromoo waa'ee Oromoo keessa beera garuu waan beekte wallaale waa'ee Oromoo fi Oromoo osoo amma namni hudduma goosale nama gartu kana keessatti. By the way dhaggeeffadha guys. No. Shamarran dhaggeeffadha. Nama qawwee qabatee deemu nama qawwee hidhate. Inuma sammuu isaa normaaliidhaan. Nama qawwee hidhate nama waa nama takka nama ajjeese sammuu isaa inuma normaaliidhaan. Maaliif jennaan? Bakka hila jennaan bakkuma dhahee lafa si buusu san laallata. Bakka waa wayiin rabshaa wayii lolli wayii ajandaa wayii naannoo isaatti kanan keessumatti hirmaata. No, harafata akkasii jira. Maal jennaan ani amma miskiina. Ani geemillee Oromoo irraan barbaadu sadaqaallee hin fedhu fuulli kiyyaallee sadaqaaf hin ta'u. Ani yoo Oromoo rakkattee na waan madda. Fuula qabdanii yoo sila fuulaan as baatee beektaa. Wallahi wabillahi of jechuun osoo hin taane gaa jechuun dhiisi dubbachuun barbaadu. Joogaree kana garuu walitti qixxeessitanii ani garuu rakkoo miti. Amma meema shamara keessan kan amma walgashiiti jibbaata kanarraan qaban wama ganta isaanii san tokko waliin bulee shamarran arsii rabbi qoy yoo shamarran arsii nama 10 galche 10 shamarran 10 yoo nama 10 ni galcha takkitti niin jaalanna amadiin jette alatti daakota tokko barreeffata shamarran arsii yaake hatta gargaarsa maqaa kiyyaan kennaan turre bora biyya diiti. Gaafa qarshii miliyoona san. Namnummaan tokkichi keenya amadiin hin jibbaa jedhu haa dhufu jettee bara. Wallahi barreesse yoo feete. Shamarran arsii keessaa namni jibboo jiraate si qofa. Habibi an doosee argee maal ta gaafa duraa. Si qofa si takkitti. Maal gaafa duraa namittiin teessan sun gurbichaan baa barbaree eegannitti naqxee miti akka isaa elmamuu dideetitti ano doosee argeetiin jedheeti albee ho'iseetiin eegeesi kaaya. Ani gasarra wallahi alfaate akka ta'e narrumaan kaane kan wanne miti akkatti maqaman doon akka ta'e nantu namni beekane garuu jechuun ani ofirraa si dhorkuu danda'a bara barbaachisaa taatante. Habibi haati laaftee miira keessa galtee raftu eegeeti inshaallah maal godhe. Sumayyaa kottola seenjii amatiin jaalatta. Sumayyaan ittiin gashiin naan ishiin affeetu garummoo isin faayidaa jibbina. Miskiintittiin teessee yaadina. Yaa wal fuudhaa jirra Sumayyaan tuqee. Sumayyaa yoo na jaalatte kiingee amadin narraan tuqee. Me wallahi jet wara badataara of ajjeefta okay haye
an teekin da marami otira yona ni harafate pune to osoni odone no bute chukayro salama garo fako jirte garo arguftes يا ربي أريانو ما ربي أنا كينجي أحمد جالته تمايا داهرية دي يا تاكلو بوتي جالد وفجي سيل أرتجاي سكما تواني والله نصبدا اوكي اوكي هيا اما تكون فوق عندنا تكيت مرددنا مصر مسنودا كاجلال كيف توبيا قالوا فيديو لا أسينو في نبي بيجي أسينو في نتوبيا ولا رجعنا أسينو arguftes garo indagatin kawarana dagat Muti arsin aku majirun ufajirna ولا هذا بنورا Muti arsin aku majirun ufajirna jenne as gabbani mal jetta miti push ko disi galcha dabami manigani ol darbi ko tu si galcha miskin انا ملالا ويسنا الى ما ويسنا قرتيزا الى ما ويسنا قرتيزا تجبر ولا لما انت لا تنام ملاك كنف خلاص عربنا غودو ماكينه دابنا لا لا ترى غودو ساني kabenya Garuu maali? Inaaf kamu berbada kabenya kaba gurbici amma Somaya dafi di mana gaafadu apa jole wala da gefada mal janna wa rabbil jekani turame apa Somaya madana na fuda kasetani ya diri wallo jala kana jirtani yani fingi amadiya wal funa namnu fajja sujira sin kesa me ko yada funa wara wallo amma itu mudin kamatene di amma shekina no sheka kan yaw dabne walle ko ira kon kabu fingi Kara jaralatin ko sen Somaya shamara wallo tista dira wallo tista warri wallo ko fa barbadan original wallo fake damit shamarran dira wa amadi kingi amadi yo herumne ufajjemna namne yedo yo jirate wallon kesa la cosa sadde barresa emo fajji Somaya Sumeta nagash ati jette miti disate wallon kesa barbadan wallo wanta de oy ka hondo ka duma sila namne duma ta sila yani fin yo walfune koy Allahu akbar koy me kabaji wallo okay ufajji istayete sol galkot rizini wan ufajjeftu fimta ishi amas wallo harami mucha dawe wallo dawe okay wallo da okay wala senatis sababa himtan wan ufajjeftani okay awal garu dawe kana biata wanne Somaya wanne enyo hada wana fi bara wanne enyo dawe kune dawe sarar makanya ma biya kanya kasar kama warama bala jechu gade sawene tun kun amma singone rai tun kun okay arifa mujasho arif showed them the way da okay ola sena ka invite sin yargara umma bakara Ali wallo kana lol gash Ali wallo kana le hayi wallo ngam ante let's go hay dawe man yala gute inshallah daw yara dawe kun bar biya ki ya baraka kana fi ala ashkuru to ki yara bayna tane awe wallo thank you kana to mashallah lagi fadan rabbil managazi kana ya baraka Madina sakina ونرجس وري ولا شيء أنتي دربتها ترينا أنا أنتي بسكال كبا أنا فجأة ولو فارم كوش قدار رمبر جماعة Pinky gimana nggak mereka pojana tunjuk orang ini la marga teri.
Sisi wallo keessa na push godhan jiru jamsi wallo qoftu nu geesse yoo Wanti kana barbaachisaa gurguramaan an jedhin Anis hin ishee jira. nambarii 45 seeneera bada sare. Yene lubbuu kalee sabar miira keessa galeera ofsin argine. Ka jechuu barbaade maal jechuu barbaade jamsi jennaaniin እናንተ jamsi wallo maal ta'e rabbi jedhaati wallahi mucaa san lubbuu irraa jaaladha. Wallahi jamsi xiqqoo mashaakilaan irra gaheera garuu rabbi haa baasu ammaaf xiqqoo ishee Okay. wanni tokko hidhaneera. Harammi mucaa dawweedha. Maaliif kingi amadiyoo haadha faatee fuudhee of ajjeesa jedhe. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaliif Jechuun akkasumatti isin walii galtaniitu maree yoo wal fuutan dhugaan isinin of ajjeesa akkam jettan. maaliif ana jibbite immoo tokko waa sadi si gaafadha. Tokko arsii ta'uu koo jibbite immoo lama hojii koo jibbite immoo sadaffaa namummaa koo jibbite. Waan kana sadiin kanarraa maal na jibbite waan jibbite. Rakkoon qabu firiidamiidha waan Jibbaa bichaa fi miti jechuun nami jibbaa bichaaf of hin ajjeesu beektaa miti jaalalaafis jechuun isin lamman wal jaalattaniituma yoo wal fuutan gammachumaanuu of hin ajjeese jechuu barbaadeeti. ati gammachuu uf ajjeefte. Okay, gammachuun kan uf ajjeefte nu galatoon guyyaa sanin si haa ga'u. Thank you. Okay, qawwee walloo atiif kingi amadiyoo wal fuudhe namni anaaf kingi amadiyoo wal fuudhe uf ajjeefna jettan ijoollee walloo keessa lakkoofsa 8 barreessan nan lakkoofsa 8 barreessite maaliif? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أنا كان جلس سميا إسن والفونان أو فينا جيسا جتنا نسرق مسنين بكابوي جله. إشينا دي بفتو جالك أبا. Maali nama fakkaachuun si barbaachise? أيام كان نما فرستيكا بكا كانت. Atis gabbuy garaan si haba.